What happened? What's happening? Maaltu ta'aa jira kan jedhus hamii fi wanni adda addaa deddeemaa ture gurra hin kennine fi har'a garuu wanna kana kan shakku na godhee jira jechuudha. Kabiraa akka wanni sadaffaa akka proposaalatti dhiyaate waa'ee sirna bulchiinsaati. Sirni bulchiinsaa yeroo ammaa sirna paarlamentariiti kan Itoophiyaan hordofaa jirtu. Namoonni miseensa paarlaamaa filatu, miseensa paarlaamaa piraayim ministeer takka xiqilaa ministeera filataa, muummicha ministeeraa filataa jechuudha. Kuni gara semi pirezidenshaalist akka jijjiiramu jechuun fuul pirezidenshal kan jennu kan uummanni mataa mataan quba kennee sirna pirezidantii ittiin filu akka biyya Ameerikaatti ta'u jechuudha. Kanaafi ka paarlamentii jidduu immoo semi pirezidenshalizim kan jedhamu jechuunis ka miseensonni paarlaamaa uummanni miseensa paarlaamaa filatee miseensonni paarlaamaa immoo pirezidantii ittiin filan semi pirezidenshalizim kan jennuun sirna akkasiiti kan propose godhan tokko kanaa jechuudha kan dhufaa jiru. So wantoota afran kanarratti kan deemame federalizimii jijjiiruu, hiree magaalota lamaanii jijjiiruu, dhimma lafaatii fi dhimma pirezidenshalizimii irratti kan mari'atame. Mariin walgahiin dhugaa'amu ajandaan itti himamne. Walgahii koree jiddu galeessaa waan bara dhufuu mari'achuudhaaf kan yaamamanii ergaachi gaan booda dhimmi kun kan itti dhiyaate wal falmisiisaa ta'eeti deemaa kan jiru kaleessa eegalee har'a mari'atanii jiru borullee itti fufaa kan jedhudha. Garee gareen adda bayaniit kan qooda mari'achaa turanii dhimma pirezidenshalizimii irratti almost walii galamee jira. Dhimma magaalota lamaan irratti falmiin jira yaadni akkuma jirutti jira. Dhimma federalizimii irratti fi dhimma magaalota irratti falmaa cimaatu deemaa jira. Dhimma lafaa irrattis falmaan godhamaa jira jechuudha. Garamatti itti baati kan jedhu I think namuu waanuma tilmaamuu dandeessan na fakkaata. Maaliif wanni kun yeroo ammaatti ta'e maaliif kun godhame tokko hawwii abii yeroo dheeraati. Kana dhoysee hin beeku yeroo dheeraarraa sirna federalizimii kana jijjiiruu sirna lafaa jijjiiruu warri gaaddisa hoggansa Oromoo keessa waliin turre waan kana yaada tokko dhiyeessee ture fakkeenya waa'ee lafaa irratti akka mari'annus yaada dhiyeessaa ture. So waan haarayaa miti waanuma lafa jala bilchaataa dhufteedha. Garuu ammatti wanni kun ajandaa ta'ee haalli amma Itoophiyaa keessa jiru jijjiirama gurguddaa akkana fiduudhaaf kennataa miti. Garuu maaliif amma godhame kan jedhu akeeka adda addaatu jira. Tokko walitti bu'iinsi dalgaa horizontal conflict ummatoota jidduutti akka hammaatuuf. Ummatoonni yeroo ammaatti haala qaala'insa jireenyaatiin haala rakkoolee adda addaatirraa kan ka'e fuula isaanii gara mootummaatti deebisanii waan jiraniif ummatoonni ajandaa kana qabatanii akka walitti bu'aniif yaadameeti kan godhamaa jiru. Keessattuu immoo naannoo Amaaraatti irratti lolli jiru hedduu mootummaan hedduu laaffataa deemaa jira. Kanaaf yoo dhimmoota siyaasa Amaaraa hawwachuu danda'an sirni federalizimii diiguu Finfinnee maal kan yoo kan goonu taate qalbii uummata naannoo Amaaraa akka gara faannoo deeme kana ofitti deeffanna yaada jedhuun kan deemamaa jiru jechuudha. Akkasumas Amaaraa fi Oromoo jidduutti walitti bu'iinsa hammeessuudhaaf tenshinii fi konflikt hammeessuudhaaf wanni tibba kan Wallaggaatti ta'aa jiru. Fakkeenyaa fi giddaa ayyaanaa amuruu kana gara almost walqaayita Amaaraa fi Oromoo jidduutti jijjiiruudhaaf itti hojjetamaa jira. Somaaliif Oromoo har'a naannoo mi'eessootitti walitti bu'iinsa ture, torban darbees akkasitti ture, konfliktii kana cimsuu barbaadu. Dhimma dirree dhawaa kan fidaniif Somaaliif Oromoo walitti naquudhaaf fi dhimma Finfinnee dhimma kaan Amaaraatiin walitti naquudhaaf kan fidan jechuudha. Even walgahii san keessatti illee wanni qoqqoodamni kun ifatti manifest godhee mul'atee jira jechuudha. Kabiraa Oromoo laaffisuu irratti kan hojjetame waggaa 8 dabre kana amma daran laaffisuu structurally laaffisuu barbaadan. Hanga irraa waggoota 8 dabre ajjeesuudhaan maal godhuudhaan walitti buusuudhaan gandaaf qabaleedhaan walirra ijaaruudhaan kan deemamaa ture. Amma garuu structurally laaffisuu yaada jiru qabatanii kan deemaa jiranii. Pay attention to fakkeenya fi waggoota 8 dabre kana uummata Wallaggaa irratti deliberately wanni godhamaa ture maali kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Akka isaan Oromummaa maqaa mootummaan Oromootu akkanatti hojjeese yani Oromoo irraa akka isaan qollifatan wanni godhamaa ture. Dhiyeenya kana Arsii keessatti amantiidhaan wal qabatee wanni godhamaa jiru. Gaafa Haacaaluu ajjeefamee nu hidhamne uummata Tuulamaa Baalee Arsii Harargee keessa jiru irratti wanni godhamaa jiru. Baay'ee galaaltu kaarraa kanaaf haalli mijataa akka jiru agarsiisa jechuudha. Dhaamsi ani jara waan kana godhaa jiruuf dhaamuu barbaadu ibiddaan taphachaa jirtanii. Haalli kun walitti bu'iinsa biyya sanii daran kan hammeessudha. Dhimma Tigraay wajjin kan Tigraay irraa buqqaasu hoggaa fudhatan imaajin gochuun baay'ee ulfaataadha haala qabatamaa jiru. Dhimma Tigraay wajjin jirus kan hammeessudha. Oromiyaa keessatti haala jiru kan hammeessudha.
Indoo ngoran malee yeroo ammatti humnoonni siyaasaa Amaaraatis naannoon Amaaraa akka diigamu barbaadan. Kanaaf walitti bu'iinsa dalgaatis walitti bu'iinsa garaan jiru. Humna mootummaas kan laaffisuudha. Yeroo ammatti humni nageenya mootummaa akka malee laafee jira. Inni agartanii Oromiyaa keessatti, Amaara keessatti ijoolleen isaan waraanatti guuraa jiran tun dhibbaataman guyyaarraa booji'amti, guyyaarraa dhibbaataman dhumaa jirti jechuudha. Waxxaramee jira. Likki malee dhifamee jira sirni waraanaa biyya sanii. Kanaaf humna nageenyaa biyyattii irratti illee ba'aa biraa dabaluudha. Kanaaf hamma danda'ametti wanti kun dhaabbachuudha qaba. Dhaabbachuudha qaba. Jijjiiramni sadarkaa kanatti godhamu jijjiiramni akkanaa mariif marabbaa konsensus sadarkaa biyyoolessaatti barbaachisuudha. Yeroo ammaatitti mariin biyyoolessaa jedhamus marii kijibaa kan uummattoota biyya sanii hirmaachisaa hin jirredha. Kuni deemee bilxiginnaayyuu adda dhoosa. Ufduba deemaa yaadadhaa waan waywachaa ture waggaa 7-8 dura. Ihaadegin diiginaadha. Ihaadeg yoo diigdan takkittiin TPLF fi mootummaa yookiin Tigraay fi mootummaa federaalaa qabdu adda citti waraanatti seenaa jechaa turre. Dhaga'uu didaniit Ihaadeg diigan waraansaa gammaa keessaan baane keessa seenaa jechuudha. Har'a immoo tarkaanfii kana fudhachuu yoo deeman taate guyyaa tokko qabu yoo itti deeman taate balaa guddaatu biyya sanitti dhiyaachuudhaaf deemuuf ta'a. Kana dhaamsa dabarsuun barbaade. Isaanuma keessaa isaanumatu dhaamsi kun dhufuu akka qabu namoonni achi keessaa yaaddoo qaban warri qalbii qaban ofii dubbachuu waan hin dandeenyeef akka wanni kun dhiyaatu na gaafatanii anis waan inni itti amaneef dhiyeessaa jira. Guyyoota itti aanan kana keessatti tarkaanfii isaan fudhatanis yoo isaan badirraa sirraa'een kan laallu ta'a. Yoo isaan isa deeman taate tarkaanfii akkamitiin dura bu'ama kan jedhu irratti marii kan goonu ta'a. Wantoonni kun keessattuu wantoonni sadeen sun waan waggoota 50 dabre biyya san keessatti hojjetamaa waan pozitiif ta'e kan uf duubatti deebisu rakkoo balaa haaraa kan uumu sirna biyyaa state Itoophiyaadha. Already laaffattee bututaa jirtu kana kan addaan harcaasu Oromoo fi Oromiyaallee rakkoo hamaadhaaf kan saaxilu waan ta'eef laallachaa sirbaa jechuun hin barbaada. Akka nama opposition tokkotti miti akka nama siyaasa kanatti qoqqoratuutitti akka nama waan takka xiqqoo of duratti achi ilaaluu danda'uutitti wanni ani isaanitti himuu barbaadu this is absolutely dangerous. It's a dangerous timing. It's a dangerous move. Political capital yeroo hin qabnetti security establishment yeroo laaffate kanatti balaa akkanaatiif deemuun baay'ee rakkisaadha. Guyyoota itti aanan kana keessatti dhimmoota kanaa fi akkasumas kan amma gola Oromiyaa jedhanii isaan propose jedhan kanarratti tokko tokkoon burkuteessinee bulbuleessinee kan dubbannu ta'a. Har'aaf tanwan gurraan isin ga'uudhaaf dhufe hedduu galatooma. Kaan immoo bal'inaan kan irratti mari'annu ta'a ulfaadha.